yeroon deemaa jirti maaf callifna fitti khaleen khale malee arrata hunin malle khaleen arraa miti arrinis arruma arri boruu miti kana gargar baafnee halaallu sirritti arra keessa taanee tan kalee qorannee seenaarraa barannee sirritti hubannee waliis marihannee tamboruu tilmaamnee irratti hojjannee yoo xumuruu baanne maalummaaf eenyummaa keenya of daganne maalummaaf eenyummaa ofii of dagachuun hedduu nama miti maalin sitti hima kuni haqa callaa laallee garraa miti waan itti nu jirtu cunqursituun marti ija nu baysitee ifa golgoleessitee dukkaneessuu yaalti dandeettii waa hojjuu kan hin qabne nu seeti yaadanii xiinxaluun waan qoma jiraatiis baasanii dubbachuun tabaroon hanqannaan waan darre nu seeti isiin garuu hundaa ol ibseeti kan waaqni muddatee addunyaa tanatti warra badhaafame yaaduudhaaf sirritti ifin gartu malee akkana ibseeti ijaallallee garraa agartuu nun jaamne surrinis nu yaaddi sirritti xiinxalti bobbaaf gala keenyaas hunda quba qabdi sirritti hubatti dabeessummaan qabnu nu doynaasii miti haa ta'u immoo garuu suutuma ejjanna jarjarree waan tarru jenneeti callifnee odoo beeynuusne waan hedduu lakkifne osuma lakkifnuu wanta garagaraa osuma callifnuu bara dhufaa dabraa jarri ballifatee nuti nu dhiphachaa tanjaraa miidhaydee teenyammoo fokkachaa tajaraa diriirtee teenya jajallachaa jarri sooratee dhugee bulee nuti beeloynee deebochaa isaan ulfaachaa nuti immoo salphachaa mataa qaqqabannee jiraannaa gunachaa dhugaa rabbii baasaa haqa rabbii ibsa khaaneyooniif jenne gaaf tokkokka tasaa deebiin gaafii teenyaa maal ta'ina hiikkaansaa uleedha bordoodha hidhaadha ajjeecha tumamu dhukkaawu hurraawu laamshawu hidhamu qurxamu doollawu ciramu kana deebiin keenya qufaanee yoom teenya akka beeladaatti haadaan hidhaan hidhee fannisee rarraasee lubbuu araraasee rasaasatti raphee dhiiga sabaa yaasee lolaasee qilee buusee akka sodaan sirantu haqni wallaalamee cubbuun seera taatu kanuma hojjeta aduu baatee dhiitu manguddoo qaaneessuu lubbuutti guraaruu qawweedhaan doorsisuu dalleetti jaaruu ableedhaan qaqqaluu hallayyatti guuruu xiqqaa guddaa keenya hundumaa dararuu barachuu nu dhoowwuu hidhamuu nuuf hawwuu qaccee nu ceesisuu shanyii nu hanqisuuf guyyayyuu hojjetu qa'ee teenya dhaalanii isaantutti abbaa nu nyaapa godhanii garayyuun akkayyuun nu caaluuf bobbahanii mudannoon teenya gocha akkanaati gadigaloo ta'uu qa'ee fiirratti waan namaa sa'aan tolle mancaasuuf maal goone dirqama guddaadhaa maalumaaf wallaalle hundaan haa bobbaanu ammarraa eegallee teenyee waleeguun ijumaan wallaaluun furmaataaf hin tolu furmaanni tokkuma nu haasaa haa lollu biyyuma teenya irratti alagaa tahuu mudannee waan hojjennu maraaf diinaan ajajamnee fedhiif yaada keenya ibsachuu dhoorkamnee mirga uumaa namaa boortaadhaan ugguramnee dhugaa rabbii dhiifnee kijiba odeessuuf irreedhaan dirqamnee hamma yoom jiraanna mataa qaqqabannee sodaannee callifnee mirga dhala namaa ka uumaa ganamaa ka rabbiin badhaasee faaya hunda namaa mulqamnee callisuun tunis yaadii roobaasuma cunqursaan alagaa kanarraa fi kalee wani nurraan gahe marti seera malee gocha akka malee akkamiin haa usnu kaanii lolla malee obsine hagayoom obsina hagayoom sodaannee usnee fi callifna obsinaan jettu obsi hamma qaba heddummaannaan ammoo namni obsa dhabaa boortaan malee duruu tolaan mirga harkachuun sun hin jiru soba mirga keenya harkachuuf xiqqaa guddaan marti yeroorraa yerootti carraaquudha qaba waan mudatan mudachiisuun boortaan cabsuun tolaan mirga harkachuun soba tahuu labsuun haqni kana tahuu hundinuu hubachuun maraaf seera tahaa akkasiin bobbaha abbaan mirga mulqame xiqqaa guddaan falmachuun dirqama seeranis kana malee kan biraa hin jiru kanaafuu haa cimsinuu falmaa martilmaan ayyaa falmadhaa galgalaas ganamaas shikifiin hin jirtu hamma fonqolchituu sirna cunqursaadhaa hamma caccabsituu harqoota gabrummaa hamma dhabamsiiftuu itti fufi falmaa hamma ijaan gartuu milkii bilisummaa hundee walqixxummaa sirna walabummaa dhageeffattoota sagalee oromiyaa jaalatamoo na dhageeffachuu keessaniif fayyaadaa sagalee oromiyaatiif Aarif Alii Daalaa sirra